magaalaa Finfinnee keessatti rasaasa itti roobsuutiin lubbuusaa galaafatanii jiru. Egaa du'a wal fakkaataa yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo irrattis raawwachuun itti fufee jira. Keessattuu duuti artistii Haacaaluu Hundeessaa fi Mooyinban Baqqalee hedduu kan wal fakkaatuu fi akkuma kanallee magaalaa walakkaattis rasaasa itti roobsame tursii sa'aatii muraasa booddee garuu addunyaa kanarraa godaanee jira. Namni kun yeroodhaa gara yerootti dararamaa kan turee fi Oromummaa isaa qofaafis mana hidhaatii akeekkachiisni gurguddaan itti laatamaa kan ture yoo ta'e akka inni maxxansaa fi dubbachuu tokkollee hin dandeenye akeekkachiisnis itti kennameetu ture. Egaa akeekkachiisa ergeetti kennanii booddee guyyaa kaleessa garuu rasaasa itti roobsuudhaan egaa akkuma rasaasa itti roobsanis hospitaala seenes lubbuunsaa addunyaa kanarraa darbitee jirti. Egaa yeroodhaa gara yerootti duuti wal fakkaataan ilmaan Oromoo irrattis raawwataa jira. Egaa nuti yeroo baay'ee maaliif du'e maaliif ajjeefame eenyutu ajjeese jennee qorannee mirga keenyas dhugaa keenyas falmannee namoonni fiixaan nuyi guyyaa lama sadii ajandaa godhatu malee nama dhugaa baafatu tokkollee waan hin argineef nutti deddeebi'anii madaa keenyas nu tuttuqu. Hiriyaa baay'ee namiidhee fakkaatee nama garaakoo gammachuun wajjin hirmaatee nabran jiru gaafa rakkoo. Yaa shamarra kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha oduu hedduu amanuu fi akkasumallee dhugaadha jedhanii fudhachuunis nama rakkisu. Duuti ilmaan Oromoo yeroodhaa gara yerootti kan itti fufe yoo ta'u akkasumallee falmannees dhugaa keenya akka hin fudhannee fi akkuma kanallee duutii fi ajjechaan kichuuwwan ilmaan Oromoo hedduu isaanis kan itti dhabaa jiru yoo ta'e egaa akkuma beekamu du'awwan wal fakkaataa yeroodhaa gara yerootti kan mul'atu biyya keenya keessatti irra caalattis uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa namni isin suuraa irratti argitan Mooyinban Baqqalee namni beektan akkasumallee namni wallaaltan tokkollee jirtu jedhee natti hin fakkaatu. Namni kun nama garraamii akkasumallee kutataa fi uummata isaaf bu'ee ba'ee nama fiiguu fi akkasumallee dararaa hedduus kan arge yoo ta'u yeroo eebbifame keessattis ta'ee akkuma kana eenyummaan isaa buusee kan gargaaru gargaaree kan gargaaru dadhabee iddoo isaa ga'uu dadhabeef immoo eenyummaan buusee yeroodhaa gara yeroottis nama sagalee ta'aa turedha. Inni har'agaa guyyaa irraa kana addunyaa kanarras godaaneeti jira. Egaa akkuma artistii jaallatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti isa ajjeesanii akkuma kana Mooyinban Baqqalee kanallee guyyaa kaleessaa rasaasa magaalaa Finfinnee keessatti itti roobsuudhaan egaa turtii sa'aatii muraasaa boodas addunyaa kanarraa godaaneetu jira. Inni har'aa bakkee walakkaatti rasaasaan tumee si ajjeese borimmoo daandii gubbaatti nu illee akka ajjeesu shakkiin tokko hin jiru. Atiin duunee ni jiraata garraamii fi obsa qabeessa ati firana nama hundumaatii guyyaa gaaf tokko jecha badaa fi fokkisaan afaan kee keessaas ba'ee kan hin beeknee fi sirrattis argame kan hin beekne yoo gaarii fi gaarummaa godhuu saba kee miidhameef sagalee ta'uu isa sagalee dhabeef imimmaan kee buustee sagalee ta'uu malee ati yoom waa balleessitee beekta. Jabaa rasaasni gadi qabdee nagaan boqodhu siin jenna. Egaa akkuma beekamu yeroodhaa gara yerootti wantoonni mul'atanii fi argaman waan fokkataa fi cigaasisaa akkuma kanallee du'awwan wal fakkaataa ilmaan Oromoo irratti kan mul'atudha. Akkuma suuraa irratti argitan artistiin jaallatamaa fi kabajamaan Haacaaluu Hundeessaas magaalaa Finfinnee keessatti erga rukutamee qaamni eessaa eenyu rukutee osoo jedhee hin gaafatamin hanga ammaatti kan ajjeeses hanga ammaatti nyaatee dhugaa kan jiru yoo ta'u akkuma kanallee nama kanallee abaluutu ajjeesedhee miidiyaanis ta'e waan gabaase tokko akkasumallee hin jiru. Garuu abbaan ajjeese otoo ifa galee jiru dhugaa ilmaan Oromoo akkuma dhokatetti itti fufee jira. Ajjeefamuu fi akka kaadhimamne gaafa Oromoo taanee dhalannee barree kan na dhibuu fi du'uu keenya qofa miti du'a wal fakkaataa ashaaraan qabne du'e walii keenyattis nutis barsiifannee guyyaa lama sadii qofa ajandaa miidiyaa goonee iyyinee boodarrammoo callisuu keenyatu du'a kana nutti achis adeemsaa jira fakkaata. Ajjeesaan kan sodaatu yoo seerri biyyatti ajjechicha ifatti baasee adabbii isaaf malu yoo kenne yoo ta'e malee adabbii irra tursee akkasumallee tuttursee erga sammuun dhalootaa dagachuutti adeeme immoo inni shakkamaadha malee ajjeesaa miti jechuudhaan seerri isaaf ni fooyya'a. Garuu ajjechichaa fi gochicha raawwateera.
Ijaaf ijatti ajjeesuusaa dhugaa ta'e oris gara yakkamatti isaaf jijjiira. Shakkamaanis maqaa yakkamaa jedhamuuf karaa ga'e miti. Bor carraa qarshii kaffalee fi firootaa fi aantii isaa waammatee mana hidhaatii ba'ee midhaansaa akka barbaadetti nyaatee dhuguu nama danda'udha. Garuu kan du'e hoo akkasumallee kan obbaafate yookiis kan inni ajjeese garuu maatii fi firoonni isaas ta'e uummanni Oromoo gaddaa jiraata. Shakkamaan maqaa yakkamaa jedhamu karaas ga'ee osoo hin taane osoo beekus gara yakkamaatti jijjiiramaa fi Oromoon kanaaf waa'ee keenya kana har'a nuuf barannu dirmannaanuu hin ka'u ajjeefamuun akka kaadhimamne gaafa Oromoo taanis baruu qabna. Garaa muradhee taa'ee yoon kana osoo hin jedhu dhugaa du'a keenyaa ba'uuti malee haamilee maaliin ajandaa akka jijjiirree wacnu bitaanatti gala. Innin somnaa boris ni hirraanfanna. Hacaaluu hangamatti gumaansa hin ba'in jira. Egaa innis magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa walakkaatti kan ajjeefamu yoo ta'u akkuma kana obboleessi keenya kunis guyyaa kaleessaa erga rasaasa itti roobsanii booddee hospitaala seenee turtii sa'aatii muraasaa boodes addunyaarraa boqotee jira. Ajjeesanii qaalii nyaataa ajjeesaan simboo qabeessa galaafata. Keessumattuu du'a Hacaaluu boodas ta'ee dura namoota akka tasaa baatee gaafan taa'ee yaadu namoota baay'ee hedduu qaalii ta'anidha kan ajjeesaan sodaatu. Akkuma kana isheerraa qofa boosee raanfatu har'a qofa waccee bordannaan gaafa afaan qabattu hin ajjeesu. Ajjeesaan leencota adeemsee riphee biyyee nyaachisee dabeessa lubbuun jirutti darara. Har'as gootni ni du'a kan du'aaf deemus gootummaa dabeessi har'uma wacee galti riphi jettanii afaan qabatanii dalagaa boris itti fufu. Nagaddisiisu du'a quuqamtootaa qofa miti. Erga inni du'ee akkamitti du'ee maaliif du'ee eessatti du'ee eenyutu ajjeeses maaliif wanti kun jedhee namni adda baafachuu dhiisee dhaloonnis akkuma kana dhugaasaa falmachuu dhiisee gaafa inni callisee taa'utu anaan yeroo baay'ees na dhiba. Maaliif akka ta'e garuu yeroodhaa gara yeroottis naagaluu baatus garuu dhaloota hirbuu nyaaturraa dhalachuun nama rakkisa. Sababiin isaa akkamitti dhaloonni hirbuu nyaataa yoo jette eeyyee sirriidha dhaloonni hirbuu nyaataa osoo ka'ee falmateetii kan dhugaa Hacaaluu galchuu dadhabes miti. Sabni kun har'illee taanaan kan isaas dagatee akkuma kanallee kunoo lubbuu qaalis itti dabalee dhabaatii jira. Bara darbee uummata keef imimmaan lolaastee baranammoo dhiiga kee lolaastee si dhabuun ammas anaaf abduudha. Akkuma kanallee waan jechaa fi akkasuma kichoon karaatti citaa jiru kun jechas nama harkaa gata. Oromoon hunda akka firaatti ilaalu malee kutaaf amantii paartii fi siyaasa ilaalchaan adda qottee goomsitee hin beektu. Utubaa dhugaas hidhamne. Egaa akkuma isin beektan mo'iin bara darbistee akkuma kana dararaa keessa kan ture yoo ta'u yeroodhaa gara yerootti dararfame akeekkachiisni guddaas akka itti kenname miidiyaarra ba'ees akka hin dubbanne akkasumallee wantoota garaagaraa maxxansuuf akka hin eeyyamamnee fi adabni akkuma kana deebi'ee mana hidhaallee akka hin galle itti kennameetu mana hidhaarraatii kan inni ba'e. Egaa doorsisa sana keessa darbee magaalaa walakkaattis rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii jiru. Du'a isaa boodas namoonnis wantoota garaagaraa jedhanii kanneen haasa'anis jiru. Egaa wannoon namoonni hedduun haasa'an kunis erga lubbuunsaa darbee booddees humna risaatiin galgala kana biyyee hidhatee jira. Warri sun immoo heermii baafadhaa jedhamee suuraasaa fi akkasumallee isa yeroo duraa maxxansanii irratti dhaadataa fi gammadaa kanneen turanis namoonni tokko tokko jiru. Egaa eenyu akka ajjeesee fi maaliif akka du'e tilmaamuun baay'ee hin ulfaatu. Sabeensayyuu ajjeesanii ka'anii gadi ba'anii miidiyaatti dhaadachuun yookiin lubbuu hantootaa fi adurree yookiin immoo mixiitu ajjeefame osoo hin taane ilma Oromoo qaalii fi kichuu akkasumas ola deemaa saba isaaf kan quuqamu yoo ta'u egaa Oromoo fi akkasumallee hayyoonnis kan ilaalanii callisuun isarra hin jiraatu. Erga nam tokko du'e shaaniitu ajjeesee abaa'ootu ajjeesee akkasumallee bilisiginnaat ajjeesoo hin taane akkuma beekamu eenyu akka ajjeesee maaliif karoorri isaa maal akka ture akeekkachiifamaa fi akkasumallee doorsifamaa akka ture eenyuun akka doorsifamaa ture ifa galaadha. Sobanii maqaa erga ajjeesanii booddee ilmaan Oromoo warra jiruu fi jireenya isaanii dhiisanii Oromoof qofa jiraata irratti xiyya achas qabuun akkuma obboleessa keenya qaalii fi jaallatamaa artistii Hacaaluu Hundeessaa dhabnee turre sanatti kanas nu absiisanii atiifachi micciiranii warra ajjeese immoo deebisanii nyaata nyaachisuun abadan fudhatama hin qabu.
Har'aafi bor qofa ajandaa godhannee dhiisna osoo hin taane guyyaadhaa gara guyyaatti dhiigalummaan Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti darbaa jiruuf sagalee ta'uu fi iyyiinis mirga keenya falmachuun dirqama. Yoo kanan taane garuu inni har'a daandii walakkaattis yookiis magaalaa walakkaatti ilmaan Oromoo qaalitti dhukaasee ajjeesu bor immoo mana keenya dhufee gadi baasee nutti dhukaasee nu ajjeesuunsa ifa galaadha. Haa ta'u malee biyya keenyaaf nagaa guddaa Waaqayyo isaa buusu akkamuntaa keessatti kadhadhaa. Paartii fi siyaasa kamuu deeggaraa osoo hin taane namni kun nama gara Oromummaa qabu qofadha. Hanga ammatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Entertainment irraa like, subscribe, share gochuu hin dagatina.